naan lebeyoona akkam simne nabaasiti adara karaarratti nagati biyya kan konangala yoon jedhe malsi naan deebisu natti kolfa dhugaa rabbii shaangulliitti natti kolfa malsi tokko naan deebisu ani bakka du'aaf jireenya gidduun jira anasuma ba'uun barbaada waan birriitii miti amma lubbuun ko asinaa baasaa adara sagalee kee waraabadheera bilbila sanaa kennaa sumarratti bilbila namicha Itoophiyaa jiru sana naa kennaa jabaadhaati siifoo sirka jira miti silkii kanarraa yoon beelaa ifirra na baasa oyi nan kennaafi mana 13 sana laa tokko ታይላንድ ብሎ ታይላንድ አይደለም ሙቤ ማይናማር ነኝ አሁን ማይናማር ታይላንድ ራ ታይላንድ ገጠራማ ነገር ነው ለደገይ ታይላንድ ራ ቡቴ ካት ደምተምቲ ታይላንድ ቡዬ ጉያ ለመን ባየነት ተሰቃያሜ ባንኮክ ታይላንድ ራ ቡቴ ካቱ አከሚቲ ማይናማሪን ሲገሰን ማሊን ሲገሰን ቆይ ከማይናማር ጀቹኒ ታይላንድ ቲሮምቡ ታይላንድ ባንኮክ ሰነት ቲሮምቡ ባንኮኪtti erga buune booddee namni tokko nafaana jira jechuudha innis hojjetaanuma akka biyya kana akka hojjetuuf ergame እና namicha sanatti waan maaliif akka deemaa jirtu hin dubbatinaan jedhan hin dubbanne namichi sanatti hin dubbatu zimmedheedhuma isa faana deema innis hojii gara biraati innis hojii gara biraati achi booddee baasii guddaa qabanneetu misoota katamaa kan jettu jira misoota katamaa sanatti dhaxxanii eeguu qabdu amma achi geessanu malee namni dhufee sin fuudhuun jiru karaarratti haftuu as deebi'uufis birriin qabdan waan ta'eef deebi'aatu dafaa baasii qabadhaan jedhanii baasii qabannee deemne baasii qabannee bisoot katamaa kan jedhamtu irratti buune ergaatti buune iyyuu baay'ee tasaqaayaamne wanni nyaannan jiru birriin nuuf kan jiru jalattiinis immoo dhaqaatu birrii algaa kaffalaa fudhadhaa jennaan niitiidhaa wajjin baay'ee walta karaa turan ani waan isaan beeku achi booddee halkan sa'aatii 9tti biyya kana sa'aatii 9tti misoot katamaa sana makiinaadhaan dhufanii nu fuudhan jechuudha makiinaa manaati erga dhufanii nu fuudhanii booddee immoo baay'ee karaa dhoskaa wayi keessa otoo deemanu karaa bishaan guddaa jechuudha baarii fakkaata bishaanichi baay'ee guddaadha bishaan sanarraan akka nu ceenu bishaan sana akka sodaannuuf jechuudha bishaan kan nanna nyaata akka jedhamuuf yoo baduu barbaadde minaamni jedhani bishaanicharra dhaabaniitu kanaan ceetadhanii intiniin jira bishaanirra kan deemu jechuudha muki guddaa isarra nu kaanii isaan ceenee erga ceenee booddee kaampaaniidhaaf yennaa nuti itti dhannu makalaakiyaadha baqa namni baay'ee tokko sodaachisa barriirra kan ta'anu hojii kana moo akkamitti kanatti na ergite ati kan jiru bar makalaakiyaa bichaadha akkamitti kana keessatti na ergite na kana miti baraatti ganaa keessa galta dhufeesi fuudhataa ina eeginaan jette achuma taa'ee nan boo'eet yeroon dhaqeechi taa'ee boo'u makalaakiyoonni zimmedhaniitu na sossobu baqa jarru afaan jaraan beekuu afaan koon beekan na sossobanii achi keessaa dhufee mucaan tokko dhufee na fuudhee erga gaafan dhufee gibbii kana keessa ejjedheeti mucaa barri irratti dhufee na fuudhe sanatu ganzaba sana dhufee fudhata jechuudha yeroo nan ejjedhu waan nan ejjedhu isa dhufee fudhata jechuudha innaa yoona wantu kan Taayilaanditti moo kan Itoophiyaatiin kennaafi kan Taayilaandi barkiya na kan namicha nin isa miti isa Taayilaandi jira Itoophiyaadhaa jarri kun jarramma si wajjin jiran sun Itoophiyaan keessa jira lammii Itoophiyaati lakki ijoolleen Itoophiyaa na biran jiran garuu gibbii keessa hin jiru ani immoo ijoollee zeegaa biraa faanan jira ijoollee zeegaa biraa faanan jira jara kennaa wanni kuni kanaan dura waan akkasii wayii dhaga'eera warri kuni adaganyoota rabbuunti achi si haa baasu malee warri kun adaganyoota waan gara mootummaatiin iyyamee mucaa kanaaf ummanni Oromoo warri waraabbattan al waraabeen jira yoo si waraabne warri waraabbattan iyyitanii olii gadi iyyamee yoo qaqqabne malee mucaa kana adaganyoota shiftoota garuu yaa ilmoo diqaalaa namticha amma mucaa kana erge bicha na qunnamsiise yoo duute du'i rakkoo qabu atamma kenni lakkoofsa ishiinatti fidee miki lakkoofsa kenna jabaadhaati yalla gadi bu'ii keessaa na ergi miki Tifo sama kula sadi sana ergif sisai jadi kasih kene sana kan isi ini tinis jerti. Lakkoofsa Inna kun dhugaa fi amma wanti chakana lagaa jadi kun akka ICC te akka ICC yeroo al tokko ka'ee nama qalaan turre akka sana ijaaramni jala
Rabbiin waa dhuguma eegu. kun ijoolleen namni tokko yoo du'e maal godhu beekta bishaanitti gatu yoo barbaadan hin Obboleetti gubu. maal ollatti deebitaa miikoo ka jedhamtu kun lakkoofsa naa ergisiin jedhe gastii ergachu suusii qabdaa gastii irra taa'u. Fiigii maal natti barreessita lakkoofsa ergisiin jedhe jabaadhuuti. Laayibii kanarraan bahee natti himu. Qoqqosiin ani iyyuu siisa. Mubarak. Ube. Kaalii callume boo. Gaan jirtu. Laa ani mucattii humti akkasii ergitu kun malee. Sabrii qabadhu. Nuti qabadhu. Nama keessa deema. Elaa qabadhu sitti nima ammumayyuu rakkoon qabu. Emi. 13 Asiin natti himuu keen barbaanne ani. Xaalettiin sun erguun dandeessu isiin amma gadi buute qabdi moo hin qabdu? ergeefin ture garuu baduu danda'a rakkoon qabu qabadhumaa silaana walitti haasa'an jirroo. La asirratti kennuu keen barbaanne. An uummata keenya ni namanneen. Uummata keenya bineensa gadi bu'i. Bu'i isidhaa ergi. Yookiin keessaan naa ergi ammoo. Isidhaa ergi yookiin. Waliin lama. Uummatuma keenya hin namanne. Amma lakkoofsa naaf argatan jechumaan dawwalanii olii gadi. Dubbii balleessu. Walii ergaati naa erga. Mube sergere dhaarti. Sergere dhaarti. Inni keenya bineensa. Oke, kottol gali. Ergina jettuun isaa meerreessaan. Akkasnaan jedhe malee. Si ergeera Mubaarak misenjeraan ishii asumaan gad xiqqoo seente sii dhufa. Mesenjera koo qabdaa yaati. Maan isiin dubbadhee ture barsitti baataniiti wan dagatte ta'e Yoo barreessan tureyyuu. mesenjeraan. Amma gadi bu'ee sii erge dheengadda kan koo sii erge ishiin silkiin kee xalafamaadha jennaan oona gaafatti siin jedhee. Amma garuu sii ergeera kan ishii sisaayii kan jedhu jalatti barreesse. Mesenjeraan moo waatsaappii jechuu barbaadde? Asuma tiiktookii kana gadi qabdee misenjera tiiktookiitiin malee jedhanii kan biraatiin waliin Tokko beeku. tokko malee bashaniitiin hin jira miti oofi. Isuma kanaanis sii erge abbuu waan taate. Amma moo maal taate boo? Qoy iski qoy. Qoy mee naa obsi. Waayifaayi dhume moo? Eetamamii maaltu buuse sila? Naa obsi. Okay, argeera. Maqaan isaa eenyu inni 13 kun? Sisaayii. Sisaa ijoollee isaati. Dallaalaa ishiiti. Ijoollee isaati. The party you called has insufficient balance. Sorry, your call cannot. Waan gaafatu. Okay. Sisaay. Ol galchi obboleetti keenya. Maqaan isaa eenyuuni? Boontu kottu ol gali. Boontu ergadhu boontudha. Sisaay. Akkam jirtu ustaaz? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقافة يدا. الحمد لله. مر حاسو موبلتي تينا رجع فتي قلبي نتفسيتي. واي فلي ركيس على نانو كنوان